Ashama daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akka inni gaafa fayyaa jirtu arras qophii gabaabaa tokko qabannee isiniif dhufnee jirra. Qophiin kun kan freshman irratti kan koorsii tokko qabannee dhufnee akkuma qabannee dhufne kanaan kan itti fufuu ta'a. Na garuu gamoo namoonni telegiraamii irratti gaafiilee garagaraa akkasuma wantoota isin barbaachisan barbaaddu jirtan hundi keessan wanti nuti barbaadu jirrus ni jira akkasuma kan of bira nu biraas hin jirre jira. Kanaaf namoonni telegiraamuma keenya keessa jirtan kan qabaatan yoo taate sheer waliif godhuudhaan tokkummaa haa uumnuun ja'a. Karaa biraatiin gaafiilee nuti irratti xiyyeffannu accounting and financing fi freshman course irratti kan qabannee ta'a. Kanarratti wanta wal fudhatu ni fudhanna jennee abdanna. Amma meegama koorsii haaraa kanatti isin dabarsina. Koorsiin kun by the way jalqaba barattoota yuunivarsiitii jalqaba seenaniif kan barbaachisudha. General psychology kun kanaaf barnoota kana barachuudhaaf qophii keessan xumuruu qabdan jabaachuu qabdan of irratti laafina agarsiisuu keessan dhiisuu qabdan jabeenya agarsiisuudha. Gama hundaan barnoota walii salphisuudhaaf tattaafachuu qabna. Isinis gama keessaniin nutis gama keenyaan akkasuma namoonni chaanalii keenyas haaraa taatan amma seentan subscribe godhuudhaan like godhuudhaan kan isiniif tolu ta'e chaapteriitti aanu akkasuma paartii irratti dhaabbanneerraa kan eegallu isiniif ta'a. Amma gama barnootaatti haa deebinu. Jecha isaa kan definitionirraa kan eegallu ta'a. The word psychology is derived from two Greek words. Psychology jechuun jecha Giriikota lamarraa kan dhufedha jechuudha. Jechoota psych and logos jedhurraa kan dhufe ta'a jechuudha. Psych jechuun yeroo definitionii isaatti kan deebinu ta'u psych jecha jedhurraa fi logos kan jecha jedhurraa dhufe jechuudha. Kanaaf jechi psych jedhu kun sammuu jechuudha. Akkasuma and logo jecha jedhurraa kan dhufe ta'a jechuudha. Jechi amma psych jedhu kun sammuu. Sammuu yeroo jennu psych refers to mind, soul or spiritual wilds. Sammuu yeroo jennu sammuu kan agarsiisu. Sammuu soul or spiritual wilds. Sammuu speech ta'e kan agarsiisudha jechuudha. Logos jechuun garuu it is means a study knowledge or a discourse. Logos jechuun qo'annoo akkasuma beekumsa yookaan haasawa jechuudha. Haasaa kan godhamudha jechuudha. Logosii fi sammuun haala kanaan kan ibsamudha jechuudha. Psycho jechuun sammuu akkasuma logo jechuun beekumsa qo'annoo akkasuma haasaa ta'a jechuudha walirratti. Okay, psychology is the scientific study of human behavior and the underlying mental process. Psychology jechuun yookaan xiinsammuudha jechuun qorannoo saayinsii amala namaatii fi adeemsa sammuu bu'uuraati irratti kan hundeeffamedha jechuudha. Kan saayinsaawaa ta'ee fi kan behavior ta'etu jira jechuudha. Yeroo psychology jedhan akkaataa itti saayinsaawaan ibsee fi akkaataa itti behavioriin itti ibsuutu jira jechuudha. Okay, first on the side of science, psychology use scientific method, scientific producer and empirical data to study behavior and the mental process. Karaa saayinsawaatiin psychology jechuun xiinsammuu mala saayinsawaa fayyadamu. Hojimaata saayinsawaa fi data empirikaa kate data amaleeffatamaa kate qoratuu fi qorachuuf amalaa fi adeemsa sammuutiin kan deemudha jechuudha. Saayinsiidhaan karaa saayinsawaa ta'een jechuudha. Karaa study maaliin godha behavioral jechuu fi karaa mental processiidhaan kan deemu jeeti saayinsiin ibsaa jechuudha. On the behavior sides, overt or observable action such as talkings. Karaa amalaatiin immoo gochoota ifataan yookaan ilaalamuu danda'an kan akka
haasawa fa'aa jechuudha. And talking haasawa marraa'u amala kate psychology kasitirras kan dhaabbatu ta'a jechuudha. Facial expression, movement and itis. Maloota akka ibsa fuuluma namaa kana ilaalee ibsa fuulaan namaa kan nurratti psychologyidhaan nama qabutu jira akkasuma sochii irratti ifi kan kana fakkaataniin nama behavioriidhaan psychology isaatti fayyadamu jira jechuudha. Karaa kanneen kanaan kan ibsamudha. And covert or unobservable behavior such as thinking, feeling and memory which are hidden and generally considered as a mental process. Amala dhokataa yookaan hin ilaalamne kan akka akkamiiti yaada. Amala dhokataa hin ilaalamne yeroo jennu yaada hin mul'atu miira keessa yaadannoo kanneen ta'an dhokataa fi walumaa galatti kanneen akka prosesii sammuutu irraan nama dhufan kan ittiin amalaan psychology godhuu dandeenyudha jechuudha xiinsammuu namaa irratti. Okay. What makes psychology different from other behavioral sciences? Okay, psychology maaltu adda isa godhaa saayinsii amala biroo irraa wantoota akkamtu isaan irraa adda godha kayyoo kana ilaallaa. Isaan lameen kanarraa kan psychology adda isa godhu unlike some behavioral science like sociology and anthropology, psychology deal about individual behavior than the behavior of a groups. Saayinsiin amala tokko akka hawaasummaa fi anthropology xiinsammuu waliigalteewwan waa'ee amala nama dhuunfaa caalaa amala garee tokko irratti kan xiyyeeffatu akkasuma xiinsammuu isaa gaggeessudha jechuudha. Wanti adda isa godhu. Okay, inni kan unlike other sciences that deal about one or some dimension of human behaviors, psychology deal about all dimension of human behaviors. Akka saayinsii biroo kan waa'ee tokko kan daldalu yookaan amala dhala namaa dimensionii tokko xiinsammuu waa'ee dimensionii hundaa of amala namaatti keessatti godhatudha jechuudha. Xiinsammuu waa'ee dimensions hunda of amala keessatti godhatudha jechuudha. Psychologyidha jechuun. Okay. Psychology'n haala kanaan adda isa godhuun kan argamudha. Inni itti aanu the goals of psychologyidha. Kaayyoo yookaan galmoota xiinsammuu yookaan psychology jennaan jechuudha. Okay. Why do you think is psychology important? Jalqaba xiinsammuu maaliif barbaachiseettanii yaadduu jedha. What do you think psychology is doing when a study behavior and mental process? Ogeessi psychology tokko maal hojjechaa jira jettanii yaaddu yeroo amala fi adeemsa sammuu qoratu. Maal gochaa jira, maal hojjechaa jira akkasuma psychology maaliif barbaachisa jettanii yaaddu jedha. Isa kanaaf deebisaa kan ittiin asii gaditti dubbisaan arginudha ta'a jechuudha. The first as a science, psychology has 4 goals. Saayinsii akka psychologytti saayinsiin afuriitu jira jechuudha. Akka saayinsii tokkotti jechuudha. Isaan keessaa the first as descriptions and the second explanation, prediction and controls. Isaan afuran kana qabachuu qabdan jechuudha. The first descriptions. Descriptions are describing individual behaviors. Description yeroo ibsa akkamii amala namoota dhuunfaa kan ibsu. Amaloota nama dhuunfaa kan ibsu irratti yoo kan xiyyeeffatte description of science jalatti ibsinaa jechuudha. Inni kaanis explanations. Explanations are understanding and telling the cause. Kunis ibsa tahee ibsa hubachuu fi sababa wajjin itti himnu. Sababa wajjin yeroo himnu explanation kanarratti kan fayyadamnu ta'a jechuudha. And the third prediction determining what will happen in the futures. Kunis tilmaamu prediction jechuun tilmaama kam maaltu akka ta'u murteessuu fuulduraaf ta'u jechuudha. Wanti maal akka ta'u deemu maaltu akka ta'u murteeffamu deemu tilmaamu prediction barbaada jechuudha psychology. The
force or their last control, modifying or changing the behavior from undesirable to a desirable one. To'annoo godhuudha maca irni dhumaa. To'annoo yeroo amala irraa fooyyeessuu yookaan jijjiiruu kan barbaadamuuf kan hin barbaadamne laaltee jechuudha. Amaloota irraa amaloota fooyyeffachuu yookaan jijjiiruu akkam kan barbaadamu kasii barbaadamu akkasuma kan siif hin barbaadamne darbuu kasii barbaadamu qabachuu kanaan jijjiiruu yookaan fooyyeessuun amaloota saayikolojiin karaa saayinsaatiin kaa'e jechuudha. Okay. Inni itti aanu historical background and the major perspective in psychology. Psychologiin kun duubee seenaa isaatii fi akkasuma jalqabni isaa ilaalcha xiinsammuu keessatti akkamiidha isa jiru kana ilaalaa jechuudha. Okay. Psychology is a relatively new field in realm of sciences. Okay. Psychology jechuun damee haaraa ta'ee fi damee saayinsii akka saayinsii mataa isaatti kan deemudha jechuudha. Akka saayinsii mataa real of science hateedha jechuudha. Inni kun psychology xiinsammuu hatee jechuudha. Okay, it began as science of its own in 1879 in Leipzig, Germany. Akka saayinsii mataa isaatti inni kun bara 1879 Leipzig, Germanitti hundeeffame. Hundeeffama xiinsammuu ta'ee hundeeffame. Establishment of Psychology Laboratory, the University of Leipzig by Wilhelm Wundt, father of modern psychology jedhama jechuudha. Hundeeffama xiinsammuu waliin Laboratory University Leipzig kan Wilhelm Wundt abbaa xiinsammuu ammayyaa kan jedhamu Wilhelm Wundt jedhanii jechuudha. Father of psychology. Inni kun father of modern psychology Wilhelm Wundt jennaanii jechuudha. Isa kana Wundtiin kunis the Wundt developed the technique of objective introspection to scientifically examine mental experiences. Wundtiin tooftaa kaayyoo qopheessee introspection saayinsii waan qorachuu sammuu muuxannoo school of thought in psychology irratti hojjechuu kan jalqabeedha jechuudha. Especially examine mental experience muuxannoo sammuu irratti kan qoratudha jechuudha. Especially jechuudha. Wundtiin jechuudha. Father of modern psychology kan ta'e kanarratti qorannoo isaa hedduu kan gaggeessu ta'e jechuudha. Okay, barattoota keenya har'aaf asirratti kan nuuf ga'u ta'a. Inni itti aanu paartii kanarraa kan eegallu ta'a. Paartii kana hanga eegallutti har'aaf asirratti yoo dhaabbannee gaariidha. Barnoonni kan yookaan isinitti tolu ta'e laayik godhuudhaan namoota biraatiif sheer godhuudhaan dabarsaa. Hamilee nutti horaa isinii jechuu barbaanna. Asumaan dhageetti isinii jechuu barbaada.